ajaa'iba bara kana dubbatanii keessumaa umbaan dubbii koflaati sanuu inumaayyuu ajaa'iba keessa taree kolfa gartee ilaal bakka duroomne jira kana booda yaanni tokko nu galuun qabu duroomne jira maaliif duroomne birrii miiliyoona 4 mata akkaawuntii kennate ragala kana booda ilaal yaaddeena akkaawuntii bicha qabaannan yaaddoon tokko hin galin Ashama harka fuune daawwattoota fi hordoftoota reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabu jecha egaan ajandaa baay'ee nama kufalchiisu ajandaa baay'ee nama aarsu fi ajandaa baay'ee giraa nama gabboon beetanii nama jalaa waa babbadu jechuudha. Ajandaa akkasii tokko qabadhee dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii koo akka taatan kabajaan isin gaafadha. Egaan har'a rahaa godhaa soofna rahaa jechuun bittin fataa jecha kolfaa booharaa soofna maaliif dubbima tokko koflaati dubbima tokko boohartiiti. Bara akkamii keessa jirra bara dogongoraan birrii miiliyoona 40 ila miiliyoona 40 afaanumatti ilaalaga inni baay'atu bara afaan kanaafuu giddii gadi ba'a miiliyoona 40 jechuun. Dubbii fida baay'ee magara ijoo dubbiitti yoo deebine mee isin gaafa yaaddan akka nama tokkootti gaafa sammuu keessa yaaddee dhugumaan akka ilma nama tokkootti yaadde waa dogongoruunis numa jira ilmi namaa hin dogongora garuu gaafa mallayni wayii dogongoraan sirra bu'u mallayni sirra bu'e sun eenyummaan isaa akkamitti hin beekamne kun waan addunyaa kanarra hin jirre. Anam mallayni dogongoraan miliyoona tokkoon seene maqaan nama dhufee miseejii irratti naa dhufa eessa akka ergame dhufa kun beekamaadha bilbilaa miti qacallisee namarratti bu'u jechuudha laal. Amma mootummaan maal jedhaa adda Adaanech Abbabee guyyaa kaleessa dogongoraan miliyoona 40 irra bu'e jetteetiniin mormitee nama waan kana mistira kana baase immoo hidhatti darbite naafxanyicha wayii mistira kana dhaga'ee akkuma dhaga'een akka mallayni akkaawuntii isiitirra miliyoona 40 galee himee jennaan daftee kan salphanneef mallaqa uummataa miliyoona 40 guutuu akkaawuntii isiitirra gaafa galchitu sheemi waan isin dhibu keessaa hinaaffaa yookaan waan biraa akkasinitti fakkaanneef ani Adaanech Abbabee ijoollee biyya kootiitti nama ollaa kootiitti arsi dhalattee guddattee arbaa guuguudha yoo beektan arsii bahaa godina arsii bahaa arbaa guuguu dhalattee guddattee Adaamatti aangoo qabatte nama naannoo kootiitti guddina isiinan fedha garuu mallaqa hammana baay'atu kana erga kantiibaa taate ji'a takka hin taane ji'a takka keessatti birrii miiliyoona 40 gaafa baankii irra galchitee icitiin harkaa ba'ee jennaan dogongoraan baqqaama hin beekamnerraa bakka hin beekamnerraa maqaa nu balleessuuf akkaawuntii keenyarra gale. Mee dogongora kan jedhu gaafii isinitti himaa namni maqaas balleessuudhaaf birrii miiliyoona 40 akkamitti sii kenna mootummaan kun hanga fedhe mootummaan abiyyimmaan kun haa jedhe abiyyimmaan ahmar kun isii maqaa balleessuuf birrii miiliyoona 40 fuudhee baankii kaa'uu dhiisi hin yaadu waan akkasii. Mallaqa guddaadha mallaqatti biyyattii sochoosuu danda'u miliyoona 40 waanuma abbaan fedheeyyuu maqaa si balleessuuf yookaan immootu aangoo sirraa fudhatuuf kana godhu miti gonkuma isa dhiisi abiyyi aangoorraa kuffisuudhaaf namni miliyoona 40 maddabee ilaa abad hin godhu waan akkasii. Mallaqa saamame ilaal akkuma amma dura kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture Taakkalaa Uumaa mallaqa saamee Ameerikaatti mana ijaaratu ani nan dhibu homaa rakkoon qabu waan tokko gisee tokko yoo ilaalu qabeenyi kan Oromooti haa saamani garuu haala isaan ittiin saamantu na aarse maaliif na aarse miskiinni guyyaa kaleessaa odoo isin argitan biyya Su'uud Arabiyaa keessatti ijoolleen meeqa dhuman jechuudha beelan mana hidhaa keessatti beela fi dararaadhaan guyyaa kaleessaa dhuman. Bara wayyaaneen nu bulchite sanu wayyaaneen diina kiyya naafxanyaan diina kiyya garuu gaafa jara nu bulchite san namni Su'uud Arabiyaatti shortaan qabame guyyaa 15 ol hin hidhamu.
diinumayyuu taanee jechuudha guyyaa 15 hin dhamu bara kana garuu amata tokko ji'a 8 ka ji'a 6 gadee achi keessa hin jiru birrii suuqni na gubeef miskiina kana maaf hin baasne malee ani yoo oromoo nyaate natti tola abiyyuu yoo nyaate ammallee sun nan ilaallatu garuu gaafa miskiina kanatti dhumatu haati miskiina meeqa biyya keessatti gaafa dhumattu yeroo ammaa kanafaa weerarri hawaannisaa biyyattii teena miidhee jira xiyyaara galchuu fididanii qotee bulaan Itoophiyaa keessa jiru midhaansaa akka jiruun hawaannisni jalaa balleessee waan nyaatu dhabee harka isaa rabbitti qabataa jira waa tokko dhabee birrii hanga naga'u kun odoo miskiina hanganaatti qoodame lubbuusaa hanga dhumaatti jiraachisa garuu saamicha nama tokkoon namni laalamma namittiin tun tan hangana saamte kan biraa meeqa akka saamu think of think kana itti ganyaatanii iyyuu qoyme kun itti ganyaatamuu qaba maali dubbichi kan itti nyaatan malee garaa qullataa isaanii miti miliyoona 40 gaafa jedhanii saalfadhe wayyoo dogongoree akkaawuntii koo tokko dogongoree akkaawuntii tokko irra doonaa bu'e akkamiin godha beektanii asubaan isinitti hima osoo amma miliyoona 40 kun dogongoree akkaawuntii kiyya irra bu'e akkamiin godha akkuma mutaa kanatti taa'ee kanatti jilbiifadhe xiyyaara 5 tokko ergee ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu san mana hidhaatti naayaasa ijoollee Beerutitti hidhaa jirtu mana hidhaa sanii naayaasa warra qaalitti qilintoo jiru mana hidhaatti naayaasa takka takka miskiina kana yaase waa beekaa bofa miila dhorgata jedhe rabbi maaliif beekta miskiina kiyya kana wanni waa dhorgatuuf akka inni namaa godhu waan beekuuf jecha ittiin kennu maaliif nama jal'atatti kenna rabbi beekta akka inni namni sirraan fayyadamu ofillee hin fayyadamu akkasumatti biraa du'a ni galee kanaaf miskiina akkasii kana dhorgataa jechuudha way birrii miliyeera ani baankii ani birrii miliyeera 40 gaafa jedhan baankii maal akkamitti wallaalee gaafii na dhibe ila bar kijiba akka ta'e dubbii baankiin birriin kun gara dhufe akkamitti wallaale qaama hin beekamne hin deemno maal jechuudha sim የለው አድራሻ የለው ቅርንጫፍ የለው ምን ማለት ነው በእናታችሁ አወዛጋቢ ኡመተ ከነ ሱተ ሳሚchi rakkoon qabu gaafa angorraa buutan tettanii nyaatanii garuu miskiina illee yaadadha miskiina biyya keessa miskiina biyya alaa jiru yaadadha mataa keessanii qofa yaadina miskiinni sittaa jiraatu bas maali kun ummanni mataa jawaatu jedhu mataa qulfii mataa hannaaf qofa gattaa'e aywa